Harka fuudhaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtan maratti naga qabu jechaa oduuwwan wayitaa yeroo kanaaf qopheeffanneen isinitti himaa dursa oduu ijoo. Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa Oromiyaa keessatti nagaa waaraa buusuuf ija waraana bilisummaa Oromoo waliin mari'achuuf qophii ta'uu himuu hordofee ABO deebii kenne. Maaliif gaafa jaalmarroon Daaree Salaam ture addunyaa imbaasiin faranjii bakka meeqa dhuftee gaafa dubbistu hayyama dhabe moo maaliif dhufirraa hafe jechuunis gaaffii obbo Shimallisiif deebii kenneera. Bal'ina isaa immoo ni balballoomsina. ABO miseensota isaa keessaa filuudhaan leenjii dabbalummaa waraanaa yeroo dheeraaf erga kennaa ture booda xumuruun eebbisiisuu ifoomse. Gama biraan waraanichi loltoota faashistii Abiyyi kan barcuma aangoo nama dhuunfaa tiksuuf bobbaatee hawaasni nagaa darartus daaraa bootorotaa isaa jiraachuun dhagahameera. Bal'ina isaa immoo isinis ni dhageessu. Impaayirtii dhiitee bulchaa fi lubbuu lammiilee nagaa haala suukkanneessaan galaafachaa kan jiru Abiyyi kaleessaa waggaa 8ffaa isaa kabajachaa oole. Yuunivarsiitii Ameerikaatti barsiisaa seenaa kan ta'an Piroofeesar tokko ammoo yaada kennaniin guyyichi guyyaa gaddaa ta'e labsamuu qaba jedhan. Gama biraan hiriirri mormii magaalota naannichaa guutuu keessatti finiineera. Dhimmoota murteessoo kanarratti gabaasa bal'aa qopheeffanneerra isin biraan geenya. Sirni abbaa irree biltiginnaa barsiisa dhalataa Oromoo ta'e tokko ajjeesuun mana isaa keessatti fannisuun ifoome. Barsiisaan ajjeefame kun Yuunivarsiitii Finfinnee dabalatee Yuunivarsiitii Impaayirtii biroo keessatti illee barsiisuun muuxannoo guddaa nama qabu akka ta'etu ifoome. Bal'ina isaa ni balballoomsina. Tibbanaa lammiileen Impaayirtii biyyoota alaa jiraatan yoo du'an reeffi isaanii biyyatti awwaalamuu hin qabu jechuun lallabaa kan turan qondaalli biltiginnaa amma ammoo Abiyyi Ahmad ergamaa waaqaati jechuun ijoo dubbii miidiyaalee ta'eera. Namni kun kanaan dura sagantaa cidhaa masaraa mootummaatti qopheessuun uummata Oromoo arrabsiisaa tureera. Kanarrattis gabaasa bal'aa qopheeffanneerra isin biraan geenya. Odeeffannoo wayitaawaa Impaayirtii Oromiyaa keessaaf toora YouTube chaanalii kanaa sabiskiraayib, laayik, sheer isaa jechaan gara bal'ina oduutti isin dabarsa. Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa Oromiyaa keessatti nagaa waaraa buusuuf ija waraana bilisummaa Oromoo waliin mari'achuuf qophii ta'uu hordofee ABO deebii kenne. Yaa'ii magaalaa Bishooftuu taa'ame irratti argamanii haasaa taasisaniin dhimma nageenya buusuu dhimma bulchiinsa isaanii dursa kennuuf akka ta'e himanii turan obbo Shimallis akka gabaasa miidiyaalee biyya keessaatti yaa'ii qophaa irratti hirmaattonni gamtaa qeerroo dargaggoo Oromoo jedhamus hirmaatanii turan. Sagantaa kanatti argaman bulchaan mootummaa naannoo Oromiyaa nagaa buusuuf tarkaanfii bulchiinsa isaanii fudhachuu danda'us eeraniiru. Dubbiin isaanii kun keessumaa filannoo biyyoolessaa adeemaa jiru wal qabatee dhimmi nageenyaa ajandaa ijoo wayita ta'aa jirutti dhagahame. Rakkoon nageenyaa naannoo Oromiyaa keessaa waggootaaf adeemaa jiru jireenya hawaasaatti danqaa guddaa ta'eera. Dhimmoota ijoo bulchiinsa ministeera muummee Abiyyi Ahmadiif qormaa ta'e keessaas tokko isa kana. Yeroo ammaa dhimma kanaa obbo Shimallis kan kaasan filannoo waan dhiyaateef akka ta'etu himamaa jira. Obbo Shimallis marroos haa ta'u abdiis deemee arguun hin danda'a bakka isaan jiranittuu nama mari'adha jechuun dhaadatanii turani. Ammas abdii haa ta'u maroo haa ta'u abbaa barbaade haa ta'u ana faana achitti dubbachuu barbaadu taanaan nan naqaani bakka isaan jiran. Dhimma kanatti yaada isaanii kan kennan gorsaa olaanaan ajajaa ABO obbo Jireenyaa Guddataa maaliif gaafa jaalmarroon Daaree Salaam ture addunyaa imbaasiin faranjiin bakka meeqaa dhuftee gaafa dubbiftu hayyama dhabe moo maaliif dhufuu dhiisaree jechuun gaafataniiru. Namuma nagaadhaaf waan dhimmu nagaadhaaf waan hunda dabarsee of kennu barbaadu tokko of fakkeesseetu kijiba jechuunis dubbatan. Obbo Shimallis haasaa isaanii keessatti hidhattoota kanaa wajjin walii galuudhaaf mootummaan darbee akkasumatu himaniiru. Yaada kana garuu obbo Jireenyaa shakkii guddaa akka irraa qaban ifoomsan. Komproomaayis goona waa inni jedhu maallaqaa fi aangoo siif kennaa akka nama dhuunfaatti nama bitachuu malee gaaffiin sabaa fi mootummaa sabni kun irraa abdatu dhalootatti darbuu tolfachuudhaaf qophii ta'uu dhabuutu lolatti nama deebisee jedhu. Dabaluudhaanis namni galma sana keessa taa'ee harka walitti dha'uu akkuma bara mallasaa goota misoomaa maaloo jedhanii uffata wal fakkaataa uwwisanii diraamaa hojjechiisaniiti jedhu. Kanaaf hiika hin qabu waan isaan hojjetanii fi dubbataniif waan isaan godhan takkaa walitti hin dhufus jedhu. Asiin dubbii nagaa dubbatu achiin ammoo tibbanaa godina Shawaa bahaatti loonii dhokaasaa turan kanaanis uummatatti dhumee dhugaa dubbachuudhaaf jechuun dubbatan obbo Jireenyaan sochii gamtaa qeerroo dargaggoo Oromoo jedhamuu fi afaan qawwee akka cuqqaalamuu gaafatus deebii yoo kennan akkana jedhan. Qawween kan callisu gaaffiin sabaa sirnaan gaafa deebifamu qofaadha jedhan. Garee kana kanneen geggeessan qondaalota fararree lolaati jechuunis himataniiru. Sagalee qawwee callisiisna kan jedhan isin callisaa isin ajjeesna gaaffii saba kanaas hin deebisnu harka kennadhaa galaa barbaannaan
waan bubbutuu isinii kenna jedhanii nama kaayyoo keessa jiru galchuutti jiru jedhu. Rakkoo nageenyaa furuuf fedhii hin qaban afaan faajjii dhalchuudhaaf yoo ta'e malee jechuunis qeequ. Kan duraa mootummaan federaalaa Itoophiyaa fi WBO marsaa lamaan marii geggeessanii turuun ni yaadatama. Maricha keessatti gama naannoo Oromiyaan aangawaan hirmaatan akka turan kan dubbatan obbo Jireenyaan haasaan obbo Shimallis beekamtii mootummaa federaalaa ala ta'uu himu. Shimallis kan dubbachuun isaa uummata Oromoofis WBOfis isaaniifis waan godhu tokkollee hin qabu kana duras akkasuma dubbateera jedhu. Kunis ta'uu ammallee mariif qophii ta'uu isaanii himu waraanni bilisummaa Oromoo ifoomseera. Abaa'uu WBO'n miseensota isaa keessaa filuun leenjii dabbalummaa waraanaa yeroo dheeraaf erga kennaa ture booda xumuruun eebbisiisuu ifoomse. Gama biraan waraanichi loltoota faashistii Abiyyi kan barcuma aangoo dhuunfaa tiksuuf bobbaatee hawaasni gadarattus daaraa botoroo taasisaa jiraachuun dhagahameera. Dhaabni Abaa'uu WBO miseensota waraanaa keessaa filuun kanneen ga'umsa olaanaa qabaniif leenjii dabbalummaa waraanaa yeroo dheeraaf kennaa ture xumuruun zoiltaatti eebbisiise. Barsiisonni mooraa leenjii akka jedhanitti barnoonni kunis xiyyeeffannoon isaa miseensonni kaayyoo qabsoo seenaa fi akeeka isaanii sirriitti akka hubatan taasisuufi jedhame. Kun murannoo isaanii cimsuu fi maaliif akka lolan beekuun akka of qopheessaniif gargaara jechuunis ifoomsaniiru. Kana malees naamusa waraanaa militarii diisippiliinii sirna ajaja kabajuu of to'achuu fi yeroo hunda qindoominaan hojjechuu barsiisuun naamusni kun bu'uura humna waraanaa cimaatti jechuun WBO'n leenjii tarsiimoo fi tooftaan akkamitti lola keessatti akka of ittisan diina irratti akkamitti harka tarkaanfii fudhatanii fi haala adda addaa of qopheessan irratti leenjii kennuun qindoomina garee tiimwork loltuu tokko qofa osoo hin taane garee waraanichaa wajjin hojjetu akkamitti akka cimsuu qabu ibseera. Miseensonni WBO'n leenjii kana fudhachaa turan barnoonni isaanii haaromsaa kun daran isaan gammachiisuu ibsuudhaan barnoonni yeroo kennamu haamlee loltootaafis murteessaadha jechuun himan. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dabbalummaan waraanaa murteessaa ta'us yaadachiisan. Qabsoo yeroo dheeraa keessatti injifannoon argamu humna waraanaa qindaa'aa fi hubannoo siyaasaa cimaa qabu irraatis jedhan. Kanaaf leenjiin harkanaa bu'uura jabaa qabsoo itti fufsiisuuf ta'ee akka ta'e hooggansi WBO zoonilitaa ibsaniiru. Kunuutu kanaan jiru irree fi gaachanni saba Oromoo waraana bilisummaa Oromoo lola jabaa baha Oromiyaa fi kaaba Oromiyaa keessatti geggeessaa jiraachuu ifoomse. Waraanichi lola jabaa baha Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa Ancaarii fi gubbaa qorichaa keessatti taasisee loltoota faashistii Abiyyi kan barcuma aangoo dhuunfaa tiksuuf bobbaatee hawaasni gadarattu daaraa botoroo gochuun kan balleessee kan ajjeesuun kan immoo harkaan qabuun boojuu taasiseera. Lola jabaa kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Harcummaa Fursee keessatti taasisee ammoo loltoota faashistii Abiyyi sagalirraa ajjeesuudhaan milishoota lama ammoo fayyaatti harkaan qabuun boojuu taasiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo naannoo Finfinneetti marsuu hordofee tibbana xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed WBO'n sulultaa gara tokko bulchaa jira jechuun ni yaadatama. እየተከላከለ ያለውና ተላመን ነው እንጂ ከስቴቱ ኮር 150 ኪሎ ሜትር 60 ኪሎ ሜትር ሱልጣን ኦኤልኤ እና መንግስት በጋራ ነው የሚያስተዳድሩት። it might be strange ለብዙ ሰዎች Impaayirtii Itee bulchaa fi lubbuu lammiilee nagaa haala suukkanneessaan galaafachaa kan jiru Abiyyee Kaleessa waggaa 8ffaa isaa kabajachaa oole. Yuunivarsiitii Ameerikaatti barsiisaa seenaa kan ta'an Piroofeesarichi ammoo yaada kennaniin guyyichi guyyaa gaddaa ta'ee labsamuu qabaa jedhan. Gama biraan hiriirri mormii magaalota naannichaa keessatti finiineera. Waggaa 8 dura qabsoo qeerroo fi qarreen geggeessan butuun aangoo kan qabate Abiyyi Ahmad Kaleessa waggaa 8ffaa isaa kabajachaa oole. Waggoota 7 darban Oromiyaa dachee dhiigaa gochuun duula qurxummicha qabuuf garaanis gogsuu qabna jedhuun uummata Oromoo irratti labsee abbootii gadaatii hanga daa'immaniitti Hacaaluu Hundeessaatii hanga Abdul Jabbaar Huseenitti Amaanu'eel Wandimmuutii hanga Kulanii Hawaasitti Jaaluu Battee Urgeessaatii hanga Daadhii Galaanitti gabaa bakka waaqeffannaa fi manneen barnootaa osoo isa nafiin diroonii fi lafoon galaanicha gogsuuf duula cimaa geggeessuun lubbuu lammiilee nagaa akka baalaatti harcaasaa tureera. Kana balleessuun kan danda'amu akkuma qurxummiiti jecha. Qurxummii Paasifikii yookiin Atlantik Ooshinii keessa guurtee hin dandeessu. Guutumatti balleessuu yoo danda'ame bishaanicha gogsuudha. Uummanni Oromoo erga kolonii impaayirtiitiin qabamee kaasee dhumaatii akkasii keessummeessee akka hin beekne hayyoonni yeroo adda addaatti ifoomsaa kan turan yommuu ta'u sirna nyaataan kun guyyaa kaleessaa mootummaa Oromoo of fakkeessuuf Oromiyaa qofa keessatti hiriira dirqii baasuun kabajataa oole. Kaayyoon hiriirichaas biltiginnaan mootummaa Oromoo fakkeessuun duula warra kaabaa wajjin taasifamu keessatti ilmaan Oromoo akka walitti fayyadamuuf kan kaayyeeffate ta'uu xiinxaltoonni siyaasaa fi hayyoonni bal'inaan saaxilaa fi irratti dubbachaa jiru.
Dhimma kanarratti yaada isaanii miidiyaa Riyoo jedhamurratti kan kennan Yuunivarsiitii Ameerikaa keessatti argamu Michigaanitti barsiisaa kan ta'an Piroofeesar Hizqeel Gabbisaa guyyaan Abiyyi aangoo itti qabate guyyaa gaddaa ta'ee labsamuu akka qabu ibsaniiru. Guyyaan sun guyyaa itti abdiin dimokiraasii durra beegatatee fi sirni bulguun aangoo itti qabate ta'uu kan eeran hayyuun gameessi kun seenaa ኢምፓየርቲ keessatti guyyaa gurraacha ta'e kabajamuu qaba jedhaniiru. ስለዚህ በአጠቃላይ አብይ ስልጣን የወጣበት ቀንና ከዛን ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ ያለችበት ቀን የዘር ማጥፋት የጥፋት ዘመን ነው የነበረው ለኢትዮጵያውያን እና ለኢትዮጵያ የጥፋት ቀን ነው የነበረው እርሱ ስልጣን የያዘበት ቀን በኢትዮጵያ የብሔራዊ ሀዘን ታውጆ በሀዘን ሊታሰብ ሊታዘን የሚገባ አጋጣሚ እንጂ በምንም አይነት መንገድ ሊከበር የሚችል አይደለም Pertuu kanaan jiru guyyuma kaleessa naannoo Amaaraa magaalota garaagaraa keessatti hiriirri mormii jabaan sirna faashistii Abiyyi balaaleffatu bakkeewwan hedduutti gaggeeffamaa ooleera. Dhaadannoowwan dhagahaman keessaa filannoo dura ce'umsa barbaanna goyoomsaa fi birmannaa maqaa filannoon gaggeeffamu haa dhaabbatu kan jiru keessatti argamu. Sirni abbaa irree bilchiginaa barsiisa dhalataa Oromoo ta'e tokko ajjeesuu mana isaa keessatti fannisuun ifoome. Barsiisaan ajjeefame kun Yuunivarsiitii Finfinnee dabalatee Yuunivarsiitiilee Impaayirtii biroo keessallee barsiisuun muuxannoo guddaa nama qabu akka ta'etu ifoome. Bara bilchiginaa kana keessa barsiisaa barataa beekaa wallaalaa xiqqaa guddaa osoo hin jedhamiin dhalataan Oromoo hedduun sababa Oromummaa isaaf qofa ajjeefamaa, hidhamaa, hiraarfamaa, biyyaa baafamaa fi gidirfamaa jira. Ajjechaa hammaataa jedhame keessaa tokko tibbana barsiisaa Yuunivarsiitii Finfinnee kan ta'ee fi dhalataa Oromoo kan ta'e namni Baay'isaa Siidaa jedhamu bilchiginaan ajjeefamee fannifamuutu ifoome. Barsiisaa Baay'isaa Siidaa nama umriin isaa 38 yoo ta'u barnoota sadarkaa tokkoffaa godina Gujii aanaa Gorodolaa magaalaa Harqallootti barate. Baay'isaan barataa cimaa ture. Barnoota sadarkaa lammaffaa mana barumsaa qophaa'ina Nagellee Gujii irraa qabxii olaanaa galmeessuun damee saayinsii hawaasaan kutaa 12ffaa xumure. Yuunivarsiitii Diillaatti damee barnoota antiroopooloojii baratee qabxii olaanaan xumure. Digirii lammaffaa immoo Yuunivarsiitii Finfinneetti fudhate. Yuunivarsiitii Buleeraa fi Yuunivarsiitii Salaalee keessatti immoo barsiisummaan tajaajileera. Barsiisaa Baay'isaa Siidaa dargaggeessa sirna wayyaanee mormuun beekamaa ture yommuu ta'u booda kana ammoo sirna bilchiginaa sirna deddeebiin qeeqaa tureera. Yeroo ammaa Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisummaa tajaajilaa osoo jiru gaafa guyyaa 22 ji'a 7 bara 2018 akka lakkoofsa Impaayirtiitti magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee Bulbulaa Maariyaam Maazooriyaa bakka jedhamutti dabballoonni bilchiginaa ajjeesanii dhaqanii mana jireenyaa isaa keessatti fannisuutu gabaafame. Sirna kana waan qeeqeef tarkaanfiin du'aa irratti fudhatamee jedhu namoonni tokko tokko mootummaan kun hayyoota Oromoo nyaataa akka tures ni beekama. Offannisee of ajjeese jechuun sulula sobaa irratti oofaa akka jirutu himame. Qorannoon waa'ee du'a isaa osoo sirriitti adda hin baafamin reessi isaa gara bakka dhaloota isaa godina Gujii Bahaa aanaa Gorodolaatti argamuun ammoo itti dheekkamsa kaaseera. Bilchiginaan yakkoota gurguddaa erga raawwatee booda nagaa mana yaalaa akka hin baaneef fudhannoo reeffaa dhorkaa turuun illee ni yaadatama. Tibbana lammiileen Impaayirtii biyyoota alaa jiraatan yoo du'an reeffi isaanii biyyatti awwaalamuu hin qabu jechuun lallabaa kan turan qondaalli bilchiginaa tokko Abiyyi Ahmad ergabaa waaqatti jechuun ijoo dubbii miidiyaalee ta'eera. Namni kun kanaan dura sagantaa cidhaa masaraa mootummaatti qopheessuun uummata Oromooillee arrabsiisee ture. Guyyaa pirezidaantiin bilchiginaa Abiyyi gara aangootti dhufa ilaalchisee yaadonni garaagaraa dhagahamaa jiru. Keessumaa warri mormitoonni waggoonni darban kun hundi bara gaddaa fi gadootii jechuun miira gaddaatiin yaadataa jiru. Dhimmoota hawaasummaa irratti gorsaa ministeera muummee kan ta'an Daaqoon Daani'el Kibret akkuma faarsee bultoota biroo pirezidaantii isaanii Abiyyiif faaruu dhiyeessuun dhagahameera. Faaruu guyyaa aangoo qabachuu ministeera kana ilaalchisee dhiyeessan keessattis Abiyyi akka ergamoota waaqaatti cichanii kan hojjetan jechuun dhaadheessaniiru. Gorsichi qabxiilee adda addaa 8 tarreessuun erga dhaadheessanii booda leencattis fakkeessaniiru. Daaqoon Daani'el Kibret bara 2018 sagantaa masaraa mootummaatti qophaa'e irratti walaloodhaan jibba uummata Oromoof qabu ifatti lallabuun ni yaadatama. Dhiyeenya kana ammoo lammiileen Impaayirtii biyyoota alaa jiraatan gaafa du'an reeffi isaanii biyyatti awwaalamuu hin qabu jechuun dhaadatee ture. አንዳንድ ጊዜ በውጭ የሚኖሩ ሰዎች የሚገርመኝ ሂደት አላቸው። ኢትዮጵያን የሆነ ነገር ያደርጋሉ፣ ይሟገታሉ፣ መጨረሻ ሲሞቱ ለምን ቅበሩን ይላሉ። ማን ባስጠበቀው ሀገር ነው ማን መጥቶ የሚቀበረው? አገር ዝመት ብትባል እኮ እኛንን ምን ዘምተው? አሜሪካዊው አይዘምትም፣ ጃፓናዊ አይዘምትም፣ ጀርመናዊ አይዘምትም። እኔና እናንተንን ምን ዘምተው? እሺ እኛ ዘምተን ባከበርናት ሀገር ለምን ታዲያ ሌላ ነገር ይፈልጋሉ? መንግስት ህግን ማክበር አለበት፣ ማስከበርም ግዴታው ነው። አንዳንዶች
ሰፈራችሁ ውስጥ ሰው ሲደባደብ፣ ሰፈራችሁ ውስጥ አንድ ጎጆ ሲቃጠል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን እያደረገ ነው ትላላችሁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የእናንተ ሰፈር ሚሊሻ አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተሰጠው ስልጣን አለ፣ የተሰጠው ስራ አለ። የተሰጠውን ስራ ጠንቅቆ ነው የሚሰራው፣ ያውቀዋል። የሰፈራችሁን ሰላም መጠበቅ የእናንተ ጉዳይ ነው። የመለመን ጸጋ አለኝ። ልመና በጣም የሚሳካልኝ ሰው ነኝ። እድሜዬም በሙሉ ማለት ነው። ለምኜ ብዙ አላጣም። ልመና ሱስ የሆነበት ግለሰብና ማህበረሰብ መበልጸግ አይችልም። የሆነ ቦታ ልመናን በቃ ብለን ማቆም አለብን። አስክሬን ሬሳ ዘር የለውም። ሰው ካለ ብቻ ነው ዘር ያለው። ዘር ማለት እኮ ቋንቋ ነው። ዘር ማለት ባህል ነው። ሬሳ ቋንቋ የለውም፣ ባህል የለውም። ሲሞት ስብናውን አጥቶ ሬሳ ነው የሚሆነው። ሬሳንም ኦሮሞ ነህ፣ አማራ ነህ፣ ጉራጌ ነህ ብለህ ማሰብ ሰው አይነት አይደለም። 50 የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች፣ 20 የአማራ ብሔር ተወላጆች፣ 8 የጋሞ ብሔር ተወላጆች፣ 2 የስልጤ ብሔር ተወላጆች፣ 1 የጉራጌ ብሔር ተወላጅ፣ 2 የሃዲያ ብሔር ተወላጅ እንዲሁም 1 የአርጎባና 1 በብሔር ያልተለየ ኢትዮጵያዊ ሕይወታቸው በከንቱ አልፏል። ዛሬም ለኢትዮጵያውያን ወንድሞቼ ላበስር የምፈልገው ፍቅር ያሸንፋል፣ ይቅርታ ያሸንፋል። መግደል መሸነፍ ነው፣ መግደል መዋረድ ነው። ሰው መግደል ኢህአፓ ሞከረው እኮ ደርግ ላይ አልሰራም። የኛ ግን ይብሳል፣ የኛ ይብሳል። በብዙ ቁጥር ተባስቶ ነው ምላሽ የሚሰጠው። ይሄን ክቡራቱ ክርስቲያን ከተቻለ ሄደው ቢያወያዩ፣ ጠፍተዋል አይመጡም እየተባለ ስለሆነ ሄደው ቢያወያዩ። እውነቴን ነው። ሰሞኑን ጠፍተዋል የሚል ሐሜቶች ሰምቼ ነው። የተከበረው ምክር ቤት በጣም ትልቅ ወንበር ነው የያዛችሁት። ሐሜት እዚህ አታምጡ። ይሄ እኮ ትልቅ ቤት ነው። እንዴት ይታማል ብላችሁ ሐሜት ታመጣላችሁ? እዚህ ሐሜት እዛ ቡና ላይ ጫት ላይ። ህዳሴን ከጀመርን ጀምሮ ከዲያስፖራ ከባለ ሀብት ከመምህር ከሰራተኛ ከምናምን ከሁሉ ከአርሶ አደር የሰበሰብነው ማክሲመም 12 ቢሊዮን ብር ነው የሚሆነው። እዛ ያፈሰስነው ግን አሁን 100 ቢሊዮን ገደማ ደርሷል። ኢሚንት ናት ማለት ነው 10%። እንደው ህዳሴን ጀምራችሁ ጨርሳችሁ እናንተ እኛንም ብላችሁ እያሰባችሁ እንዳይሆን ብዬ ነው። እናንተ በአጠቃላይ ኦሽን ውስጥ ጠብ አድርጋችኋል። በህዳሴ ላይ አንድም ብር እርዳታ አንድም ብር ብድር ኢትዮጵያ አልወሰደችም። በጀግኖች ኢትዮጵያውያን ቁርጠኛ አቋም በሀገር ውስጥም በሀገር ውጭ ያሉም ኢትዮጵያውያን በቁርጠኝነት ጨክነው በጋራ ቆመው ስለሰሩ የተከወነ ፕሮጀክት ነው። የኤርትራ መንግስት ከኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ጋር ቆሞ የኛ ወታደር ጥቃት ሲደርስበት አብሮ የቆመበትን ጊዜ በከፍተኛ አድናቆትና ክብር ነው የምናየው። ይሄ መቼም ታሪክ የሚሽረው ጉዳይ አይደለም። በትግራይ ውጊያ ሲጀመር የመጀመሪያው ዙር ውጊያ ሽሬ ካስለቀቅን በኋላ የኤርትራ ጦር ከኋላ ኋላ ተከትሎ ሽሬ ገብቶ የአንዳንድ ሰዎችን ግለሰቦች ቤት ማፍረስ ፎቅ ማፍረስ ሲጀምር ጸብ ተጀምሯል። አልተናገርንም እንጂ አክሱም ይዘን ስናልፍ አክሱም ገብቶ ወጣቶች በጅምላ ሲረሽን ጸብ ተፋፍሟል። አድዋን ይዘን ስናልፍ አድዋ ሄዶ ፋብሪካዎች ሲፈታታ ሲሰርቅ ጸብ ተጋግሏል። አዲግራት ደርሰን የመድኃኒት ፋብሪካውን የሚነቀለውን ነቅለው የማይነቀለውን ሲያፈራርሱ ጸቡ ጫፍ ደርሷል። ኢትዮጵያ ለማኝ ሀገር መሆኗን ላስታውሳችሁ እወዳለሁ። ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት፣ ሀብታም ሀገር ናት። ለልመና እጇን የምትዘረጋ ሳትሆን ለመርዳት ኪሷን ማበስ ያለባት ሀገር ናት። አንድ ንጹህ ሰው ከሚታሰር ለፍትህ ሲባል 100 ወንጀለኛ መፍታት ይሻላል ይባላል።
ሌባ ያሉንን ሰው ሌባ ብለህ ጥፋተኛ ያሉንን ሰው ጥፋተኛ ብለህ ከማሰር ወንጀለኞች መፍታት ይሻላል። እንደ ከዚህ ቀደሙ አስረን ከምናጣራ አጣርተን ብናስር ይሻላል ብለን ከበደ ተሰማ ታሰረ የሚል ጉዳይ የሚያስጨንቀን ከሆነ ግን የፕራዮሪቲ ችግር አለብን ማለት ነው። Kabajamtoota hordoftoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kana gammachuu hordoftan ture oduu biraan hanga walitti deemnutti nagaa ta'a.